Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota fi jaalatamtoota maamtiif akkam jirtu nagaa jirtu. Waa'ee caaltuu fi Muktaar haasa'uu fi anillee aaree waan baay'ee arrabsee rabbiin afuu naa godhu afuu godheef maaliif nama abaarsuuf arrabsuun gaarii miti. Irra caala namni hin dogongora san sirreessuu yookaan qajeelchuu deemudha. Namoota baay'ee koomentii barreessitanii koomentii sanis dubbisee hundi keessan waan gaarii kaasaftanii jirtanii ka'artanillee waan baay'ee ka jettanillee hin jirtan. Dogongora namni hin dogongora kanaafu dogongora sanirra deebisuu irra caalaan gaariidha. Maalinni Inshallah isirra waan hunda abdii narratti akka keettanitti anillee waan hunda waraabamee hin gallakkisamu kanaafu hin waraabne malee deemaa jirra karaa sanirra. Usmaan wajjin deemaa jirra sirreessaa jirra. Maalinni amma isa argachuuf arginee sirreessuuf walgahii qabnee Muktaar argannee waan isa bira jiru haasofnee in araarsinee wanna jiru hin finnaa. Namni dogongora sanirratti akka hin deebine gorsa keessanillee barbaada. Gorsaa koomentii barreessaa abaaruun irra caalaa gaarii miti. Musliima taane abaarsuun immoo abaarsi badaadha. Ina abaarina namni dogongorri kanuma jiru namni hin dogongora. Kanaafu irratti deebi'ee akka hin dogongorre barsiisuu qabna. Hin barsiisna obboleessa keenya. Kanaafu jibbullee hin dandeenyu. Maaliif waan nama ta'e namni hin dogongora sanirra deebisnee inni immoo nama barsiisuu qaba. Akkana nama dogongoree ture jedhee nama barsiisuu qaba. Kanaafu isinillee koomentii irratti ka abaarstan ka arrabsitan garaa keessan irratti onnee keessan irratti ka abaarstan ka rifattan hundi keessan du'aayii godhaaf. Irra caalaan du'aayiin gaariini. Ammas waan du'aayii isin gaafadhaa du'aayii godhaaf. Abaarsurra nama arrabsurra du'aayii godhuun irra caalaa gaariidha. Maalinni wanna jiru Muktaarillee arginee dubbisnee wanna jiru hunda sirreessuuf amma bakkee inni jiru beeyne eessa jira eessa ta'a kan jedhu san wal arguu bichaatu nu hafe wal arginee waliin haasofnee wanna jiru in sirreessina. Abdiinatti ka gootanillee anillee hin gadin teenne deemaa jira. Caaltullee deddeebinee lallaalaa jirra. Waan tokko rakkanne waan tokko yaada keessa jirtu deebisne yaada isarratti yaada jirturratti deebisne yaada keessa baasne jechuudha. Caaltuun illee waan gaarii jirti. Du'aayii keessani du'aayii baay'ee gootan anillee galatooma isin jedha. Du'aayii nama gootan hundi keessan nama caaltuu jaalattan caaltuu cinaa jiraattan haga amma caaltuu wajji jirtan waan wanni kun sirraa'ee immoo bareedee akka dhufuuf du'aayii godha. Aaree ture dhiifama naa godhu rabbi. Aarees arrabsees dhiifama naa godhu. Isinillee du'aayii godhaa dhiifama godhaaf. Namni hin dogongora waan nama ta'eef dogongora keessa jira. Dogongora san keessa baasnee gorsinee sirreessan akka duraan akka ta'an godhuu qabna. Isinillee baay'ee naarina wanni kun inumamaa nama taane namatti kan inumamne hin jiru. Hinumama waan kana nama hunda keessatti inumama. Namaan wajji wal loluun yookaan nama keessa ta'ee namatti rakkoon dhufuun hinaafu. Kanaafu wal gorsuun wal jajjabeessuun irra caala bareedaadha. Namni hin dogongore jibbuun hin barbaachisu. Jibbuun nama dogongore hin jibban gorsu. Nama dogongore hin abaaran sirreessu du'aayii godhu. Maaliif nama nullee nama innillee nama isinillee nama. Kanaafu
nama baay'ee keessa akkana komentii irra yoo dubbisu akka kiyyallee fakkaata kan jedhullee dubbisee rabbi kanarratti badii kanarratti nu haa eegu badii jiru kana sirreessinee gara qajeelsaatti deemsisna jechuudha. In qajeelsisna hin sirreessina insha Allah ya rabbi. Isinillee ammas du'aa godha wanna gaarii nuuf haa ta'u jettanii wanna bareedaa nuuf haa dhufu jettanii du'aa godha. Nullee kanuma dandeenye hin dandeenye kan jedhu rabbi wajjiin goona hin sirreessinas itti fufna. Ani gama dandeenyetti hin sirreessina. Ani maa silaa humnaan deemuu barbaade aareetii wanna godhuu dhabee jedhee waan hin taanetti seenuu ture aaree jechuudha. Arsii badhaadha yoo hin tasgabba'in daddafnee gara murtiitti yoo deemne balleessa guddaa irra caalaa dhufa jechuudha. Ani mucattillee hidhaa jedhee yaadee akkana godhaa jedhee yaadee waan baay'ee dhugaa isinitti hima. Garuu yoo tasgabba'ee itti yaadu sirrii miti. Ani sirrii miti. Nama dhayanii akkana godhanii namaan wajji wal lolanii waan tokko waan bareeda kan dhufu hin jiru. Maaliidhaan deemuu sirreessuuf gaaruma deemnee du'aa'ima wajji deemnee waan bareeda fidu. Isinillee mee komeenti barreessa. Kanatu caala. Inaarina namni dogongore san keessa baasnee akka hin dogongorre gorsuu qabna. Sirreessinuu qabna isin jedha. Kana isiniif dhaamsa qaba arra inshallah wala argina Muktaarii wajjin wala argine sila haga kana video laalame indillee mataa dhukkubuun oolu akka yaada kiyyatti namni hagana akka isa jaalatu beeke namni hin jaalata caaltu akka isi jaalatan ani dirri caala beeke. Kanaafu mataa dhibbachuu keessa seenuu hinaafu. Dhiphina sammuu irratti fidaa jedhee yaada. Kanaafuu dhiphina sammuu san irratti irra caalaa nullee wannoo godhuu hin qabu, abaaruu hin qabnu. Kanaafuu abaarsa keessan rabbii irraa anillee isin gaafadha. Abaarsa keessan kaasaaf ofii godhaaf haga sirraa ullee ofii godhaaf waan isin jettan akkana jedhi akkana godhi akka jettanillee godhuu dhaabbadhee isin wajji jira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isin jaaladha.